Yeroo shaashee ijoollee shaashee jirtu jirtu warri masaraa Minilik jirtu haadha geettu jirtu warri Adaamarraa shiratantu haadha geettu jirtu warri Maqaleetti galchidallee haadha geettu jirtu ekeraan Minilik lama jaatti haadha ga'u jirtu ekeraan Harre Sillaasee lama jaatti haadha ga'u jirtu Mangistuun Zimbaabuweetti haadha ga'u jirtu Mallasaan Azaabatti haadha ga'u jirtu jirtuumi waan dhageette jirtu hundi isii booyyee takkatti haatumamtu jirtu hundi isii salfii galtee nu dura haa dhabattu likkii isii galchina jirtu 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 gootonni nu biraa wareegaman jannatatti haa dhaga'anii jirtu 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 ilmaan Haajaasan Gammadaa jirtu jirtu fiixaan gooticha Daraaroo Guyyee jirtu jirtu obboleeyyan qeerroo nu biraa kufanii jirtu 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 qeerroo waan qabnu cufaan duulatti jirraa tana hin shakkina hunda dura na dhageessumi sirriitti akka qalbifattaniin barbaada wanni ani ergaa dabarsuu barbaadu hunda dura qeerroon shaashee qarreen shaashee shamarran shaashee warri maarshal aartii manguddoonni keenya hayyoonni keenya haawwan siiqqee abbootiin gadaa sagantaa kana qopheessuu irratti sagantaa naamusni isaa abdii guddaa namatti horu qopheessuu irratti hojii hojjettaniif isin galateeffachuun barbaada maaliif beeytu warri ekeraa Minilik gabbaru warri kaayyoo Minilik tooftaa Mallasaatiin nurra deebisuu barbaadu akkuma gaafa duraa yeroo as dhufnetti rakkoo uuman har'allee rakkoo uumuudhaaf shira hedduu xaxaa turan hogganoota qeerroo kan kaafaa'oo jaarsolii as jiraniin asitti yoo qopheessitan rakkootu uumamaa rakkoon yoo uumame isintu itti gaafatamaa jedhan takkaa yoom itti gaafatamanii beekan hatuu malee isaan kanaafuu baga itti gaafatamummaa fudhattan Oromoo gara magaalaa Soddomii wayii Harargee irraa kaanee Salaaleen baanee Diidaan fullaanee Gadabiin caanee Baalee buunee Shaasheetti yeroo deebinetti ummanni keenya ummata nagayaa ta'uu ummanni keenya ummata bilisummaaf qophaa'e ta'uu ummanni keenya ummata heeraaf seeraa ta'uu warra ilaameef deemu ta'uu ija keenya nagarre rakkoon biyya tana rakkoon Oromiyaa rakkoon Itoophiyaa ummata osoo hin taane tultullaawwan osoo seera hin beeyne osoo ummata hin beeyne osoo waan mootummaan taate hin beeyne aangoo mootummaarra qabatanii osoo hin beeyne dubbii fataffatan akka taate mirkaneeffannee dhufne jechuudha. jidduu kana akkuma dhageessanitti jidduu kana warri loogoo paartiitu korrojee forjidii hojjechiisu kaafaa'oonii fi qabsaa'onni Oromoo kan hayyoota akka Mararaa Guddinaatiin hoogganaman sagantaa siyaasaa hin qabanii jedhaniit nu hamatu
sagantaa siyaasaa haaraatti baafnu hin jiru biyya kana kijiba. Ummanni Oromoo gaafa qabsoo isaa eegalerra afran qalloo irraa kaasee Baaleen, Maccaa Tuulamaa irraa kaasee Wallaggaan, Booranna irraa kaasee hanga Sheekota Raayyaatitti qabsoo yeroo godhaa turetti akeekaaf kaayyoo ifa qabaachaa socho'aa ture. Kaayyoon itti qabsaa'aa turan abboonni keenya irraa kaasee hanga qeerroon wiraa kufaniititti kaayyoon itti qabsaa'aa turre maali? Takkitti beekaa takkitti. Takkittiin sun bilisummaa akkasii miti. Kan qabsoofneef bilisummaadha. Bilisummaan tun bakka sadiitti adda qoodamtee deemaa turte waggaa 50 kanaaf. Bilisummaan tokkoffaan ummanni Oromoo garamas gadi ba'eef arrallee kumaatamaan socho'aa jiruuf kaduraa qe'ee ofii irratti, mana ofii irratti, ummata ofii jidduutti Oromummaa ofiitiin, eenyummaa ofiitiin tuffatamuun, dhiibamuun, dhiitamuun, xiqqeeffamuun akka hafuu fi ummanni keenya Oromummaa isaa jalatti, aadaa isaa jalatti, eenyummaa isaa hoggaa jennu aadaan isaa akka hin xiqqaanneef, akka hin dhiibamneef, seenaan isaa akka hin haalamneef, akka hin xureeffamneef, sirni isaa akka hin dhiibamneef qabsaa'e jechuudha. Kan turaa gaafii eenyummaati. KFO'nis ta'ee dhaabbileen qabsoo bilisummaa Oromootti amanan ka orma jala hin shululugne, ka ormaaf hin jilbiinfanne, kan ummanni keenya gooftaa keenya jedhanii socho'an ka itti amanan takkittiin bilisummaa jalatti Oromummaadhaan saalfachuun, Oromummaan sharafamuun, Oromummaan eenyummaa orma biraatiin haguugamuun, awwaalamuun hin barbaachisu kan jedhudha. Kanaaf filannoo kanaan mootummaan hoggaa dhaabbatu yeroo ammaatitti dhugaa aadaa keenya calaqqisiisaa jirra. Haa ta'u malee har'a afaan keenya afaan barnootaa eegatee waggaa 28 boodas namnummaan qubee sirreessee barreessullee xiqqaadha. Ogbarruun afaan Oromootiin qophaa'ee jiru baay'ee xiqqaadha. Afaan Oromoo waalteessuu irratti hojiin hojjetamaa ture guutumatti dhaabbatee jira. Dhugaa yoo ka dubbannu taate afaan Oromoo bakkuma ibsaa guutamaa dhiisee biraa deeme jira yoo jenne kijiba natti hin fakkaatu jechuudha. Kanaaf yeroo gaafii eenyummaa jennu gaafii aadaa, gaafii seenaa, gaafii afaanii kan of keessaa qabu yoo ta'u mootummaan Oromiyaa fi Oromoodha. Mootummaan dimokiraatawaa fi federaalawaa ta'e yeroo dhaabbatetti mootummaan afaan kana guddisuudhaaf hojii hojjechuu qabu karooraan lafa keenyeetti kan socho'aa jirru. Kan lammataa kan dhaabbilee hundaatu kan lammataa qabeenya keenya irratti, lafa keenya irratti, albuuda keenya irratti kan ormi saamee saamsisaa ture, ka ormi ufii nyaatee deeqifataa namni keenya biratti hagabaa ture abbaa irratti ta'uu qofa osoo hin tahin imaammataaf tarsiimoo diinagdee hayyoota saba keessaa maddaniin ka sabaaf aantummaaf amanamummaa qabaniin bocamee qoramee hojiitti hiikamuudha. Dhagayaa warra Shaashee, dhagayaa warra Arsii Lixaa dheengadda itayyatti waajeetiin ture. Dhugaadha yeroo ammaatitti saamicha tuubboo wayyaaneen gootu dhaabsisuun danda'amee jira. Haa ta'u garuu warri orma jala fiiguu malee of danda'ee deemuu haraam itti fakkaatu. Arrallee qabeenya Oromoo gurguruuf qophaa'aa jiran. Asuma naannoo Langaanoo kanatti ji'ootarmaalii biliyoona 4 ol lakkaa'amutu lafa jala jira. Ummata osoo hin mariisisin, ummataaf faayidaa osoo hin kennisiisin gurguruuf qophaa'aa jiranii jechuudha. Nulleen hamma dhumatti irratti qabsoofnaa, isinlee irratti qabsaa'uu qabdan jechuudha. Sirni Mallasaa aangoo gaafa qabateerra waan maqaa mootummaatiin saamamee biyya kana jiru hunda jaallan ofiitiif, daldaltoota ofiitiif dabarsee kubbaaniyyaa 2-3 tokkotu hafe. Warri keenya immoo ka isaan jalatti guddate sharriif shira isaanii malee ummata Oromootiif, ummata biyya kanaa tajaajiluu hin barbaanne hin beekne immoo faabrikaalee gurguddaa biyya kana jiran gurguruudhaaf dhaadheessaa jiran, keessattuu osoo filannoon hin godhamne gurguruudhaaf kanneen akka warshaa Mataaraa, warshaa Wanjiitii fi kanneen biroo gurguranii kaaznaa duwwaa akkuma wayyaan irraa fudhatanitti waan hafte immoo kiyya kaasanii deemuu qophaa'aa jiranii ittiin dhiisinaan qabsoo keenya jechuu. Kan sadaffaa gaafiin duraa ka eenyummaati, ka lammaffaa ka abbaa biyyummaati, kan qabeenyaati.
kan sadaffaa aadaa keenyallee guddisuudhaaf seenaa keenya himachuudhaaf Baalee dhaynee waan nama saalfachiisu agarree dhufne. Aadaa keenya, seenaa keenya, afaan keenya guddisuudhaaf qabeenya keenya irratti, qabeenya Rabbii nuu kenne irratti, abboota keenya irraa dhaalle irratti abbaa taanee itti fayyadamuudhaaf ilmaan Oromoo Oromiyaa badhaatuu bareedduu tana osoo qabanii baqatanii rakkatanii baraa saaraa keessattii fi galba Atlaantikii keessatti dhumuun hafee itti fayyadamummaa isaanii akka argatanii fi mootummaa isaanii yaadu qabaachuu danda'uu qaban jechuudha. Gaafiin sadaffaa Oromiyaa irratti mootummaa Oromoof Oromiyaa fakkaatu, ka Oromoof ergamu, Oromoof ajajamu, ka Oromummaa irratti, Oromiyaa irratti amanamummaa qabu gadi dhaabuudha jechuudha. Kanaaf wanni guddaan nuti sochii kana godhaa jirruuf wanni guddaan nurratti duulamaa jiruuf illee waan biraati miti. Eenyummaa keenyatti saalfachuun, eenyummaa keenyaan dhiibnee eenyummaa ormaa leelisuun, gooda keenya awwaallee Minilik nu fixaa ture ol baasanii leelisuun nu biratti fudhatama hin qabu jennee waan deemneef nu ajjeesuuf illee maqaa nu balleessuuf illee deeman. Kan biraa wanni duulli gamaa gamanaa godhamaa jiruuf qabeenya Oromiyaa Minilik irraa haftee, Hayila Sillaasee irraa haftee, lola Dargiit irraa haftee, saamicha Mallas irraa haftee hanga haftee ummanni Oromoo, dargaggeessi Oromoo, qeerroon Oromoo itti fayyadamuu qaba malee Chaayinaatti haa taatu, Faranjiitti haa taatu, Habashaa salfii galteetti gurguramuu hin qabu. Ummanni kun mootummaa ofii ijaarratee mootummaa isaatiin qabeenya ofirratti fayyadamaa ta'uu qaba kan jedhu waan tura dhaabbannuuf jechuudha. Kanaaf warra shaashee waan qabsoo nutti nafne isinitti nafne wareegama guddaa kafalame. Qabsoo san goolabuudhaaf, qabsoo san karaa qabsiisuudhaaf, gaafilee sadan waggaa 50 ittiin deemaa turre san bakkaan gahuudhaaf filmaata itti aanu kanarratti mootummaa nuuf ta'u, mootummaa nuuf filannu, seera nu tumannuun Oromiyaan buluun dirqama waan ta'eef filuufis filamuufis akka qophooftan isin yaadachiisaa, isinitti waywaachaa hamma sanitti magaalaa teessan, godina keessan nagaa akka eegsiftan, keessattuu warra akka saree maraatutti ganda keessa deeme amantii fi gandaan walitti isin naquu barbaadu, gurra akka jalaa cufattan, qe'ee keessa akka baafattan isinitti dhaamuun barbaada. Qeerroo warra shaashee wajjin itti seennemi, wajjin as geennemi, wajjin waa hunda irraa aanneemi, taaftallee waliif finnaami. Nuti isin hin gannu, isin irraan dheessinu, isin hin gurgurannu, isinitti hin kijibnu. Barbaachisaa taanaan isin dura wareegamna malee haqa Oromoo, haqa Oromiyaa, haqa sabaaf sablammootaa dabarsineen kenninu waadaa keenya nageenyaa jiraadha.